Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee saglaffaa irra ta'een addee Milaatoo Warqaayiluu walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa ta'anii akka tajaajilan muudeera. Itoophiyaan tumsa Speen waliin qabdu sadarkaa tarsiimaatti guddisuudhaaf fedhii qabaachuun itti aanan ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon ibsan. Fooramiin waloo koomishinii fi biizinasii Itoo Raashiyaa hariiroo biyyoota lameenii sadarkaa olaanaatti guddisuudhaaf faayidaa guddaa akka qabu ministeerri innoveeshinii fi teekinooloojii ibseera. Godina Wallaggaa baatti bakka buutonni hawaasaa dhimma misoomaa fi nageenyaa irratti mari'atan. Maricha irrattis gandoota aanolee ollaa Abee Dongoroo, Gudayyaa Biilaa, Sibusree fi Gutoo Giddaarraa abbootiin amantii jaarsoliin biyyaa bakka buutonni hawaasaa Oromoo fi Amaaraa hirmaataniiru.